السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا غنيا وري شانا لخنا دعوت جرتن هندي خيسانو سلامتان تاني تكاما قلبي رابوكاتي سمبرالي سويتشا الراه وبليس خينيا تقو قبرني أسيت دهاني وبليس خينيا بكت الالوتو في مكايسا اسمها خراساتين إن شاء الله إسا جافرنا إنما أنو عايبسو أين سنجان وبليس خينيا مكان كيا بونا برابرين توتي بكت الالوتو غدي harargee bahaa gaara mul'ataatu warra dabbaal mootiiti baddannoodha. Magaalaa Baddanoo dhalate ammaas akka odeeffannoo qabnutti inni kuni nama waldee tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaa keessattis hojii jajjabduu harkaa qabu hojii yookaanoo aangoo achi keessa qabu isummaan nu haa ibsu jenna. Egaa waldeen tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaa hojii bareedaa hojjechaa ture achi keessattanis dubbii himaadha yeroo ammaa kanaatiif. Maashaallah waan bareedaadha. Waldee tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaa keessatti dubbii himaadha. Akkasumattuu ammaas baandii qeerroo ganamaa keessattis achi keessattis aangoo cimtuu qaba. Nama gama lamaaniif lammii isaatiif hojjechuu jiru waa'ee hawaasaa irratti sanis inshaallah uumee isa gaafannoo waan hafe. Egaa baandii qeerroo ganamaa maluma kiyya akka dhaabne bara 2017 baatii lammaffaadha guyyaa 17 mana kiyyatti gaddaamne jechuudha. Baandii qeerroo ganamaa guyyaa gaddaamne san durataan abdii sabaati an itti aanaadha. Amma abdii sabaan jiru durataan diinee guyyaadhaati an itti aanaadha. Egaa gaheen kiyya keessatti walaloo barreessuu sagaleedhaanis akkasumatti diraamaalee hojjechuu akka bifa gaazexummaatiin seenaa Oromoo irratti hojjechuu. Waan bareedaadha. Gurri duraanuu Oromoon jette abbaa duuba. Nutis waa hedduu keessa sibeena akka gaazexanyaa hojjechuudha. Deebi'ee ammas waldee tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaa keessattis waan babbareedduu seenaa isaan hojjechuu jiran wajjin isaan wajjin hirmaattee aangoo takkarraa lamarraa ilaa sadiitti deemuu keetii hedduu hubannaa sanillee ta'e ammoo baandii qeerroo ganamaa keessattis waan gaarii hojjechaa jirta. Dura taa'ummaa itti aanummaan ilaa ammaa hojjechuu jirta. Tana qofa osoo hin ta'in seenaa takka takka ta'a. Afoolaa dhokatte hunda keessa as baastee ammallee feesbuuka keetii fi yuutuubii keekaa boonaa shawjuu irratti hojjechaa jirta sanillee hordofaa jirra. Nutillee inshaallah har'a wanni si biroo dhufne waan biraa osoo hin ta'in waanuma san takka takka waan gari waa'ee seenaa sirraa baruuf yookaan lammii teenyaaf akka ibsituuf yookaan dhaloota boruu dhufuuf akka inshaallah booda keessuuf sanumaaf dhufne mee yeroo nafxanyaan biyya teenya san weerartee cabsite. Akkamitti seentee akkamitti cabsite? Okay, gaafii bareedduu na gaafatte. Gaafiin kun yeroo ammaatiif kanaa wajjin barbaachisaadha. Maaliif yoo ta'e sirni nafxanyaa arraas ni deebina jeeti lafa dhiitu jira beekadhu. Sirni nafxanyaa kun waan dhufe akka seenaa ragaa bahutti jechuudha. Isaan kun jalqaba kan jiraachaa turan gammoojjii Siiriyaadhaatii fi gammoojjii Israa'el tana jidduu jiraatan gaara keessa jechuudha. Ilmaan nafxanyootaa. Odoo achi jiraataniiti isaan kun yeroo sanuttuu dhala yeroo san jirtu tan bineensaa wajjin jiraattu malee tan namaa wajjin jiraattu miti. Achirraan gaafa san gaafa harri kun akkana walitti diigaadhaa miti miilumaan biyya teenya dhufan jechuudha. Oggaa dhufan akkasitti maal fidanii dhufan akkamitti dhufan jennee yoo goloo seenaa keessa laallee irra jalatti fakkaata akkasuma akkamitti dhufan yaadni keenya. Akkitti dhufan isaan yeroo sanitti huccuun qaban. Huccuudhaas hin qaban dhukkuba hedduu fidanii dhufan fakkeenyaaf tuqaana isaanii fidee tayfii isaanii fidee yeroo sanitti mililee quba isaa kana oggaa laaltu zanyaa dongoraa fakkaata. Yookaan baxxatee hangan takka gachuu odoo lafa keessaa waaqatoon. Kana gubbaan dhukkuba maarii ta'e jaan kana isaaniif fide. Dhukkuba maarii ta'e kan isaaniif fidee dhukkuba hedduudha fidan jechuudha. Kana gubbaan gaa huccuu akka isaan itti uffatan gola seenaa. Uffatni isaanii maal ture duba? Kalloo hoolaadhaati. Kalloo hoolaa uffatanii dhufan. Kana afoolaa ragaatti qabna. San seenaatti nu geessa. Yeroo kanatti akkitti huccuu harkatan yeroo biyya teenya kana dhufan. Yeroo sanitti abbaa Jifaar bira deemeeti mililik nagabbarii jeessin gabbaru jeeti hadiyyaa uffata aadaa Jimmaa kan achitti ergeef jechuudha. Yeroo kanatti mililik maal jeen iteegeedhaaf taatee jirti ittiin udayii jeen. Iteegeen jaartii mililik. Gammachiiste huccuun tuni nuuf dabali jeen. Booda warshaa Jibrii hodhuu kana fuudheetuma achi geesseen uffanni ammaa warri ilmaan Amaaraa ittiin lafa dhiitan kun uffata aadaa Oromoo kan Jimmaati. Amma namni tokko bunni Amaaraati bunni Oromooti akka biddeenni Oromoodhaati. Ammoo isaan kun odoo biddeen nyaachuu dura barin bishinqillee yaanii muka tokko lafa keessaa qotanii nyaatan inni kun lafa keessa dhalakkaa mixaaxisitti
sangaara keessa akka jaldeessan nyaatu turan jechuudha. Kun an hammeenya isaaniif qabuumti seenaan lafa jiru jechuudha. Yeroo kanatti uffata akkasii uffatan jenne bira kunne nyaataas achuma lakkuma jaaniinu biddeena nyaachuu baran booda maasinqoo tanaan aara injeeraa sixan janiiti maasinqoo kanaan akkasii hulaa Oromoo irra deemanii biddeena kadhatan jechuudha. Bifa kanaan ammoo tan gartee huccuu hin qaban tan ragaa wanni itti qabnu afoola Oromoota bahaati. Maal jenna amaaraa gubbaa dhufee huccuun qabu kan qalloo rifeensaa yoo nurraa galuu baate dhiira teenya nuti seennee afaan bineensaa abakarroon ganda isaati gondar miraasa isaati nu hufnee lafa keenye ol qabaan gama isaati. Akkana jedhanitti galan tan jirtu baasaa tan dhuftu bala si maganii yaa gooytaa bultuun buluun haftee jedhan si maabaluun dhuftee bultuun buluun haftee odaa bultuun kana gartee sirna gadaaraa boodorii waajjirri guddaan achi jechuudha. Isa kana buluun haftee cabnee jechuudha amma himan jechuudha. Kara kaaniin oomal jambeeta zeeyilee karaan badee aftaal karaan hammaa ta'e intala harmi jigee haadha garaan hammaa ta'e jedhe intala mi beekadhu zeeyilee kana ogaa faranjiin faransaay keessaafuu hijaawaan achi dura nurraa qabu mililik gargaaruuf akka Oromoon gamas hin deemneef bahara kana walitti daakee jechuudha. Baharri kun jalaa baduu agarraan zeeyilee karaan badee aftaal karaan hammaa ta'e intala harmi jigee haadha garaan hammaa ta'e jedhaniiti caba isaanii ifitti himan jechuudha. زي سونا منو جابس فرنسا يجوا فرنسا تيتو فرنسا كفان برتقال جريك بيتي هتودا بيدوهم بليك غرغارو في بفا امانتيداتين جمانان دولان جت اما فكين ياب جارا ودا جافا كيسا مرتغوتو ان راجان اما اماري مرتغوتو كنا مال جامبيتا ارغامي جانين اما تتبتون كون مرتغوتو دخينا كون مرتغوتو كان ارغامي كون مرتغوتو بهات ايوه اما جارا ودا جافا كيسا ملي وانتي فرنسا نما كون ودا جاف بحر كيسا دبيتي ميتو اكاسوت برتقاليس nam kuma diidam achi dhaban jechuudha. Ammaa fakkeenyaaf seenaan lafa jiraa keessaafuu damiina nooleedhaa ka gaafasanii Diimaa Hassan janiini jeneraala Faransaay Maayikroos nama jedhamu kana bisha diimoo kanatti ajjeesee jechuudha. Bisha diimoo kun laga dhiigaa jechuudha bara. Laga dhiigaa lolaa sanirraa yaa'ee lolli kun lafa yaa'ee jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaafa akkaataa itti gartee amaarri Oromoota baha kanatti weeraraa turee fi gamtaan Awurooppaa gartee mililik kana gargaaree isaan cabsan maal jechaa turan beektaa? Warri Gambeelo gore dandamoota odeessaa warri Bimbirat gore shakarmooti odeessaa warri Gambeelo gore dandamoota odeessaa warri Bimbirat gore shakarmooti odeessaa asasaraan gubatee aarri waleen sootii isaa dubbii jaha bultee qaciicaa yaa lammiitiyya hijaa kaleessaa garaana ciisaa ajani lalala. Afoola kan akkasitti dabarsan jechuudha. Gaafattii calii calanqoo qawwee kuusaan seehe aara qawwee sanii hurree roobaatiin seehe wayyaa afran qalloo wajjiin gallaan seehe jedhaniiti laata. Afoola kana kan qabu. Gaafa biitti nagaa qabdoo maal jedhan aderee biyyoo aoonaa baatiri amma kun maal jechuudha gaafa biitti nagaa aderee biyyoo aoonaa baatiri biyyoon amaanaa mi ammaa mi turi jedhan. Amma gaafa nagaan qabna jechuudha. Gaafa biitti gadaa qabdoo maal jedhan aderee biyyoo shani kaatteen abbee diimaan daqqaru maaliin gabbaranii gabbarri aadaa diimaan oodatiin biyyoon amaanaa humaan sodaatiin jettiin intalti akkas gilaal daraara buna manaa kana jalaan baatee akkas jettiin jechuudha aadaa kana uffattee amma kun gaafa nagaa qaban jechuudha. Bifa kanaan afoolli lafa kaa'amee ture. Akkasii kaa'ame jechuudha. Amma akka seenaa godhanii lafa kaa'ate. Lafa kaa'aniiti cabuu isaaniitii fi gartee itti duuduu isaaniitii asuma keessa jechuudha. Amma jan amaaraa gubbaa dhufee huccuun qabu qanqalloo rifeensaa yoo nurraa galee yoo nurraa galuu baate dhiira teenya nu seennee afaan bineensaa jalla. Sirri. Walda Gabreen jaarsa mataa bututtuu shakaraata mootuudha gaashanii je amaaraan jeniiti akkasitti lafa kaa'u turanii bara. Yaa alii sireefaan kannii isaaniitti duudanii lafee warseensaan cabdu Oromoo lammiitiyya numa waliin cabsanii maaliif raabaa doorii tan akkitti cabsan isaan kun yeroo sanatti uffata bareedaa adii uffatan qaamaanis gagabbatoodha bifa gaarii qaban. Dhadhaa aanan loonii deema kana malee hin nyaatan. Yeroo kanatti
cabsuu dadhaban maal isaan gartee obboodiyoo dogolarraa harkataniin isaan kana cabsan jechuudha. Kajajjaarra. Wanni lafee warseensaa hin cabdu Oromoo lammiti wanni nu cabsaniin kanaan jedhan jechuudha. Bifa kanaan jedhan maaliif tokkoffaa. Gaafasumaa hundi jirti nanti. Gaafasumaa hundi jirti. Biidiyoon akka har'a jirtuutu. Maaliif amma birmaduu irra heenaa otadaalatti janiitu Oromoon akkasiin lafaa qabdi jechuudha. Ilma dhugaatis kan tahin ilma intalaa jahan maqaadhaan san keessa otadaalatti birmaduu irra heenaa jedhaniiti kan hunda lafa kaa'an jechuudha. Ilma mixiidhaa maarree jedhanii kan hunda lafa kaa'an jechuudha. Kun hundinuu hiikkaadha qaba jechuudha. Amma seenaan keessa nu oofa. Yeroo kanatti caba isaanii akka namaan caba keenyumaan caban achirratti ibsan jechuudha. Ammaas kana qofaa miti. Bakka gartee Raabaatooriin haroo isaanii salloon isaanii dhugan summii Israa'el irraa fidanii achitti itti naqan jechuudha. Horiin summii kana dhugeeti wulii achi jalaa dhume. Warri gartee hudduu hoggonoota Raabaatoorii san achi miican. Bootoggaa deebanii qaama isaaniitti uffatan guututti dhukkuba sanii qabamanii hoggonoonni Raabaatoorii achi dhume jechuudha. Hanki tokko ammaas wanni isaan gartee laaffise jechuudha. San duraas lolli gartee waan Turkiin irratti duulteef waan hoggonoonni akka gartee caammaan urkumpaan jalaa dhumaniis waan lolli hedduu irratti deebiin dandamuutu hin dandeenye jechuudha. Ituun isaan kuma tokko cabdee bara 1884 keessa jechuudha. 84 keessa jedha. Bara 1884 keessa ituun oqaa cabsee akkasumatti afran qalloo guma tokko gaseene jechuudha. Akkasitti caban jechuudha. Laalamma Kalau kapso berarti dadarkoo itu akkasitti lolli hedduu irratti Burtukaal kophaa irratti Turkiin kophaa irratti Masriin kophaa irratti Faransaay akkasitti lola hedduu irratti kana keessatti amma jalaa miidhamni hoggonoonni gaafsan ittisaa roobaa Yaayaa Alii Sireefaa caammaa Nuurfaa mucii amma mucii walda gabree qabee gurrarraa muree hoggaa jedhan muciin amma mucii waa ballee isaan qabu walda gabree baananii gowwaa hambaan qabnee jedhaniin jechuudha. Maaliif gowwummaa isaa hootu wayin sitti hima namticha du'aa deemu gurra achuma dhabee jechuudha. Namtichi waan muratee jira miti achi dhabamee amma fakkeenyaaf amma jaarraa 19 as dabarra gaafa jaarraa abbaa gadaa afaan qabsoo eegalan keerasee sana boruu abbaa bariisooyyee galgala abbaa galgalooyyee galgalli naan dubbatee boruu naan mari'ate roorroo hamtuu agarraan Oromoo saba kootii kiyya garaan hammaatee jedhanii isaanis kana fakkeenya godhatanii qabsoon lafaa kaan jechuudha. Jaarraan maal jedhaafas lakkiyaa gurba harkan kanneen habashaan tolan beekuu sirra sirbaa. Maaliif amma jarri kun wanni itti gartee walqixxummaatti namanneef tokkoffaa foon korkorroon nyaata. Namni foon korkorroo nyaatu qaanii hin qabu. Amma fakkeenyaaf hormaan korkorroo tokko hoggaanii fedhaltuu tana gartee irra bahu deemu waan korkorroo ta'e guutuu bineensa guutuu waliin yaamee irra baha jechuudha. Daawwataa jee laalchisee jechuudha. Maaliif laala safuu hin qabu jechuudha. Bineensi kun safuullee qaba. Inni safuu hin qabu jechuudha. Isaan tokkoffaan bineensa kana nyaataniif safuus hin qaban jechuudha. Jirmii qaama isaanii keessa jira jechuudha. Kana dhaloonni irraa hubachuu qaba. Amma fakkeenyaaf Haile Sillaaseen yoo Oromonya qoonqaa raadiyoo sabbar gaafate maal jedhan yaa abaabituu kaleessa raadiyoonni maal odeessaa hoggaanii fi afaan Oromoo raadiyoonni cabsan san jaansani akkana jedhan jechuudha. Hoggaanii fi amma akkana jedhanii qaamaas harbiin taatu maal jedhan lakki yaa abbaa lafaa siifin deema yoo hadaan ciisa sii ta'e yoo jaldeessi ollaa sii ta'e. Amma beekadhu amma deemuuf deema beekadhu amma namtichi kun lola deemu jechuudha akkana dhaammatanii deemu jechuudha. Atoobisiin lagan bultu yoo katamaa taate malee gosti ofii naman kennitu yoo alagaa taate malee la hoggaaniif obbootiyoonis isaan kana keessa akkanatti hoggaaniif waan akkanatti gartee hoggaaniif gartee isaan keessa namni isaan basaasus hoggaa jedhan lakkii gosti ofii naman kennitu yoo alagaa taate malee waliin jechaa turan jechuudha. Deebimaan jedhan amma gaa Oromoo tuulamaa tana gaa akkitti cabsee dhufe amma Oromoo tuulamaa tana hin hambifne jechuudha. Dirqiin amantii tana qabsiisee qe'ee isaan rakkisa amma Oromoon tuulamaa kun Baalee baqatee kun Harargee baqatee jiru yeroo sanuu isaan dura deemaa keenya ilaala amma maal jedhan keenya caffee warra tuulamaa warra galaani ilma namaa namummaan kiristinnaa kaasanii maqaa waaqayyootiin nu fakkeessanii kana lafa kaan jechuudha maal jechuudha ammaan tana gartee amantii tan dirqiin qabsiisaniiti aadaa fi eenyummaa isaanii dirqiin geeddaranii lafa isaanii saamanii aadaa isaanii mulqanii uummata kana dirqiin amantii tana qabsiisan jechuudha. Amantiin tun akka amantii amma Oromoon asirratti maaltu ragaa bahe Dr. Baqqalee Garbaarree waan kana tuqee jira.
amantiin kiristaanaa tan gartee biyya Giriik irraa dhufte tun akka saba Oromoo gabroomsite shakkiin qabnu ragaa lafa jiru jechuudha. Maaliif namni amantiin takka gartee gaaromina qabdi malee dirqiin gartee nama amantii qabsiisaan tokko hin jiru jechuudha. Laal afoola akkanaa kana obboleessi lafa kaa'u ture laal. Keenya xaffee warra tuulamaa warra galaanii ilma namaa namummaan kiristinnaa kaasanii maqaa waaqayyootiin nu fakkeessanii sabummaa keessaa nu baasanii of nu wallaalchisanii. Laal akkana lafa kaan bifa kanaan lafa kaan jechuudha. Amma feesbuukii kiyya irratti hedduun maxxansaa ture akkaataa mililiqitti nama dirqiidhaan qaama nama muru. Bar isa malee addunyaa kanarra hin jiru harka nama muru kan miila nama muru kan harma nama muru isa kana malee hin jiru jechuudha. Ammaan tan asirratti ilaal afoolli kun dhaloota arraa kanaaf dabruun barbaachisaadha. Maaliif jennaan kaleessa abbootiin ta'in afoola keessatti waa walirraa hubatan waa walii dabarsan jechuudha. Akka ammaa kanatti jijjiiramni ammaan tanaa kana hin jiru. Amma bakar waaree dabeessiin dhalatus hin guddatiin jalaan. Ogaa ilmi tokko ogaa dhalatee du'aa itti godhu deeman. Gartee kan biyyaaf ta'u, kan lammiif ta'u, kan sabaaf ta'u, kan gosaaf ta'u, kan xiqqaattu, kan mataa isaatiif ta'u, kan sandiddii, kan shafiin ta'u. Jeeti bakar waaree du'aa itti godhu ture jechuudha. Amma laal bakka gartee bulchiinsa raabaadorii kanatti hin siidee bulchiinsi raabaadorii kun duraan odaa bultuun qofa ture. Bifa lakkumaan ilmi namaa hormaanni Oromoodhaa baay'achuu fi manneenis baay'achuu fi horiinis baay'achuudhaan lafa dheertuurraa odaa bultuun tokko jalatti buluun ni rakkate jechuudha. Maal godhan duuba waajjira lama ijaaruu eegala mooraa fuguugta gaara mul'ataa tan daddacha bakar waaree tajaajila gartee miti. Maaliif godhan? Amma walii bulchiinsi mooraa fuguugtarraa gakkannama jechuudha asirraa walii gakkannama jechuudha. Akka heera baaddaa heera caffee janiiti heera kanaan bulaa turan jechuudha. Heerri kun otoo jiruuti bara 1877 eega gartee leenjisoo diigaa mililik cabsee ituunis cabxee booda calii calanqoo booda heerri kun gartee duraa cabe jechuudha. Gadaan isaanii cabe jechuudha. Bifa kanaan cabe jechuudha. Maaliif barbaachisaadha kun yoo naan jette? Afoolli kaleessaa sunii fi qabsoon teenya akkatti taate sirni labxanyaa kun Oromoo akka godhaa ture dhaloota har'aa kanaaf lafa kaa'uun barbaachisaadha. Dhaloonni har'aa kun wayii irraa barate jechuudha. Sirri boona afaanumatti si qabatana waan kana artii isin qabdi dhaloota boru dhufuufillee waan kana lafa kaa'uudhaaf irratti dalaguu qabdanii jaha ifkeessaa baatanii. Kun amma bifa diraamaadhaanis bifa waloloodhaatiinis bifa sagaleedhaatiinis amma kan dabruu qabachuu amma sirbitoota jennaan sirbitoota hoggaa jennu amma asirrattis waan takka sirreessinuu jira. Sirbitoota hoggaa warra sochii qaamaa agarsiisu jechuudha. Shubbisa jennamoo karaan shawaan kun hoggaa laallee shubbisni kasayixaa biyyoodhaati. Sirbitoota jenni warra sochii qaamaa agarsiisu kana. Warra sagalee wallistoota jenni. Kuni sirraa'uu qabaa. Amma bulchiinsi ammaan tana deemu jiru kun sirna san deebisuudhaaf jechuudha. Amma Hacaaluu Hundee isaa maal ta'e Minilik harree horee dhufee irratti du'e beekadu kun dhoraa miti. Fardi barka Oromoo tuulamaati barkaan gartee isaan boodarra horan. Fardi kan Oromoo tuulamaati. Minilik maaliin dhufe harreedhaan dhufe jechuudha. Bakkis waldi yani kophee takka tan namni keenya Oromoo biyya keessatti hin uffannesan isaaniif fidee dhufe ba. Fuula Facebook irratti maxxanseen ture kis waldi saneen fidee dhufe. Isaaniif dura uffatu nuti isaaniif uffannu kophee bareedduu qabna. Taalaan akkana qabattoodhaas waan ittiin hidhattuun qabdu tan miilaas hin tuyin tan gommaa konkolaataa irraa tolchanii miti. Tan magartee warshaan tolcha kana qabaachuu turre jechuudha. Yeroo isaan huccuu malee aansan nuti bara warshaa ajaa'ibaa qabaachuu turre biyya keessa. Taarkaan tolfannu Maamudii laal kana ture jechuudha. Isaan yeroo sanatti wanni isaan dhufanii kis waldii uffataniiti harree horanii dhufanii bara. Huccuun qabu bara amma kun fuula Facebook jedhan maxxanseen ture bara kalloo hoolaa uffatan. Kalloo hoolaa uffatan jechuudha. Akkasitti wallaalanii deebi'anii irra saniinuu dhaadachuu jiran. Qabeenyummaan Oromoon qabdu takka takkatti keenya waan jiru qabanii bara. Amma Laallibalaa jedhan amma Laallibalaa kun hundinuu lafa Oromoo nuyi jiran lafa Oromoo laata jechuudha. Finfinnee bira kuttee Laallibalaa illee. Teenya lafti tun teenya jechuudha. Laalamma bara gootota Itoophiyaa amma eenyu jettaniin Aduwaa kan. Abdurrahman Guddinaa fa'a, Diinagdee fa'a. Maqaan wallaalee hedduudha. Hedduudha isaan qabsoo. Isaan kana abbaa isaan tuqanii bara maqaa isaa malee abbaan maa yoo tuqan Oromoo gala. Oromoo gala. Maqaan tuqanii bara.
Goota jaaniitu isa qofa faarsan. Maqaa yoo tuqan gartee abbaa yoo tuqan abbaan Oromoo galeetu bar gootutu kan Itoophiyaa kana dagalee walee jiraachisaa tures Oromoo. Kan deebi'ee Itoophiyaan turirraas Oromoo fitte kan isii eegus Oromoo. Deebi'eetuma Oromoo fitte naacha bishaan keessaa hajjaansan jechuun isin tun. Kanaaf dhaloonni har'a akkaataa Dr. Abiyyiin itti deemu kun sirna lafxanyaa kana gartee Amaaraa wajjin gartee dimokiraasiin humna jookon annatti fakkaatu maali jennaan isaanutti namanan. Isaanutti namananii baalcha abbaan absoo kan isin juukan baalcha abbaan absoo kun warra gartee maqaa Itoophiyaatiin gaafa adawaa lolanii bar Abtodorgol diinagdee faajii namni hedduudha bar Itoophiyaa kan jiraachus Oromoo kan deebitee fixus Oromoo kanaan nuti arraan tana Itoophiyaa deebitee nu nyaachuu jaaruun deemnu nuti. Ayyaga guddaa galatoomaadha isinis waan carraa kana naaf bitanii asinaaf hirkanii guddaa galatoomaan isin jaa. Akkasumatti uummata Oromoodhaatiin waan kana dura dhaabbachuu qabaa seenaa kaleessaa kana dhaloota keessatti deebisuu qaban dhaamsa kiyya galatooman jaan. Waan bareedaadha yaadni inni jechuunis barbaachisaadha artistoonni yookaan warri seenaa hundinuu seenaa teenya ta dhokotte baasanii viidiyoonis ta'u barruunis waa hundaanuu akka dalagan deebi'anii ammas yeroo teknooloojiitii yeroo guddate kana keessatti googala keessa akkanamuu hundisaatu qara'u barruunis viidiyoonis akka hojjetan jenna kunis dhaamsa keenya jabaadhaan of obboleeyyantoota keenya qaqqaalee akkasuma ogaafunoo artistii keenya yookaan gaazexeessaa keenya Boonaa Birraa wajjin interfuun goone asumarratti xumura anka yeroo biraatti walitti deebinuu nageenyu jiraadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.